Amantaa Pirootestaantii reefu dhalatee amantaa yeroo dhiyootee warra jedhaniitiif ergaa guddaadhaan qabaafi jechuudha. Yookiin warra amantaan Pirootestaantii reefu warra jaarraa 19ffaa keessa dhalatee jedhanii yaadaniitiif dhaamsa yookiin ibsa gadi fagoodha kennuufiin barbaada. Innis maalidhaa? Kiristaanummaa yookiin Pirootestaantiin 95 Jesus Solar yookiin immoo haareffama riifoormeeshinii warra amantaa Pirootestaantiin jaarraa 16ffaa keessa dhalatee jedhan warra wangeelas ta'e seenaa hin hubannedha. Yookaan ammoo hiikaa kiristaanummaa Pirootestaantii fi riifoormeeshinii hin beeknedha. Jecha salphaadhaan jaarraa 16ffaa kan gaggeeffame haareffama riifoormeeshiniidha malee kiristaanummaatu yoos dhalate jechuu miti. Hiikaan haareffama isaa duraan ture kan adeemsa keessa iddoo isaa gadhiisee dhufe iddoo isaatti deebisuu jechuudha malee waan haaraa uumuu jechuu miti. Akkuma beeknu kiristaanummaan ifatti mul'inatti jaarraa 1ffaa keessa fooniin dhalachuu Kiristoosiin bu'uureffamee hundeessaan kiristaanummaa Yesuus Kiristoos mataa isaati malee nama yookiin ergamaa waaqarraa miti. Warri Kiristoosiin hordofantu kiristaanota jedhamee warra kiristaanotatti amanan kunneen kiristaanota jedhamuu kan eegalan bara ergamootaa ture. Bartoonni jalqabaa ture Antookiyaa kiristaanota jedhamanii waamaman. Innis hojii ergamootaa boqonnaa 1:26 dubbifachuu ni dandeessu. Alkallattiidhaan ammoo kiristaanummaa duriirraa bara kakuu moofaa keessa waadaa galamee waan tureef amantaan durumaa jalqabee ture amantaa jalqabaati. Adda addummaa kiristaanonni addunyaa irratti baay'achaa dhufan barumsoonni sobaas baay'achuu jalqaban. Kun ammoo seenaa waldaa kiristaanaa keessatti duula seexanni wangeela balleessuuf adeemsisedha. Bakka waaqayyo waldaa kiristaanaa dhaabu hundatti seexanni immoo chaappilii yookiin immoo waldaa xiqqoo dhaaba. Akkuma jedhe Maartin Luuter kun dhugaa hammuma wangeelli babal'ataa bulu mormitoonnis barakachaa bulu. Wanti dhugaa mormituu sobaa hin dhabu. Ni mo'ata malee kiristaanummaanis mo'ichaan as ga'e. Mo'atee itti fufas. Kiristaanummaan jalqaba tokkummaa ture. Kaatolikii jalqaba tokkuma ture. Innis Kaatolikii, Ortodoksii, Pirootestaantii warri wanti jedhamu hin turre. Jehovah's Witness, Christian Science, Mormon jedhanii maqaa kiristaanummaa ittiin wal qoqqooduun hin turre. Bu'aa barumsoota sobaatu wal qoqqoodu akkasii fide. Bara 1054 kiristaanummaan gargar cabuu jalqabe. Kaatolikii fi Ortodoksii jedhamuunis yeroo seegale. Sababii isaan adda bahaniifis inni ijoon dhimma olaantummaa fi dheebuu taayitaa irratti ture. Bu'aa biyya lafaaf jecha walii galuu waan dadhabaniif adda bahan. Sababiin ijoo shanan tokkoon kiristaanummaan bara 1054 akkasuma 1046 Ortodoksii fi Kaatolikii adda hiramee isa yeroo bara haasofne. Garuu amantaawwan lamaan kun lachuun isaanii dogoggoroota isaanii ittuma fufan. Hanga har'aattis dogoggoroota isaanii ittuma dabalaa jiru malee hin deemne. Yeroo ammaa kanas sadarkaa Kiristoosiin ganuu irra gahaniiru. Wangeela dhugaati yoo madaalame amma dhaabbileen amantaan Ortodoksii fi Kaatolikii kunneen kiristaanota jedhamuuf iyyuu ulaagaa kiristaanummaa hin guutan. Maaliifi ajaja yookiin immoo dubbii Kiristoos Yesuus eegaa waan hin jirree fi yookiin immoo jecha isaa malee ofii isaaniiti isaan simata isaanii uumanii waan itti fayyadamaa jiranii fi jechuudha. Pirootestaantoonni yookiin mormitoonni eenyuree isa jedhuuf immoo warroonni Pirootestaantii jedhamuun gartuu barumsoota keessumaa ta'anii fi amala waldaan isheen jalqabaa hin qabne mormuudhaan gara karaa jalqabaatti deebi'uu filatanidha. Yaanni mormii kunis haareffama yookiin riifoormeeshinii dhalche kanuma turetu har'a malee amantaa haaraa duraan hin turretu uumame jechuu miti. Afaan Ingiliffaatiin Pirootestaantii jechuun mormitoota jechuudha.
Mormitoonni kunneen warra barumsa sobaas ta'ee wanta faallaa dubbii waaqayyoo ta'e kamiinuu mormanidha. Eeyyee anis mormituudha. Mormituu maali? Mormituu barumsa sobaa fi faallaa dubbii waaqayyoo warra adeemaniif anis har'as ta'e borus mormituudha jechuudha. Mee maal fa'aa akka isaan mormii fi mormaa jiran haa ilaallu. Tokkoffaa akkuma walitti kaasaa turre jaarraa tokkoffaa booda kiristaanummaan inni jalqabaa barumsoota sobaatiin weeraramuu eegale. Waldaan kiristaanaa isheen jalqabaa hoolota ishee yeeyyotatti dabarsitee laachuutti kaate. Garaagarummaan barumsa kiristaanummaa inni jaarraa tokkoffaa keessa turee fi kan jaarrota itti aananii babal'achaa dhufe xiyyeeffannoon abbootii amantaas taayitaas babal'achaa barbaachaa ta'ee dhufe. Dhaloonni dubbii waaqayyoof bakka laachuu dhiisee keessumaa baroota addunyaa sirna fiwudaalizimiitiin bulaa turte keessa wanti beekamaan yeroo sanaa saamicha lafaa fi dheebuu aangoo ture. Isa kanaafi jechuudha. Kan warri pirootestaantii yookiin immoo mormitoota jedhamanii kaaman kun yookiin immoo warri mormitoota kanadha kan isaan mormanii jechuudha. Dubbii waaqayyoo irraa guranii dubbii biyya lafaa wanta hin jirre qarshiidhaaf maallaqaaf yookiin immoo aangoo barbaachaate waan isaanitti ka'aniitiif booddee dubbiin kun ka'ee jechuudha malee pirootestaantii yookiin immoo amantaa warra wangeelaa waan haaraa jalqabe yookiin immoo waan har'a jalqabe jechuun miti. Isa kanaafuu namoonni yaada akkasii qabdan akka irraa of eeggattan. Yoo maqaa keenya wallaaltan amantoota warra wangeelaa jedhamna malee nuti pirootestaantis yookiin immoo waa biraa miti jechuudha. Yaada keessan akkasitti sirreeffadha. Yoon dogongoreetiif dhiifama guddaan isin gaafadha. Nagaa ta'a.